Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu barnoota saayinsii waliigalaa kutaa 8ffaa jalatti boqonnaa 4 kan yeroo darbe waliin jalqabne turre itti fufnaa jechuudha. Yeroo darbe paartii jalqabaa irratti waa'ee sirna integumantarii waliin ilaallee turre. Sirna integumantarii fi dalagaa isaanii akkasuma caasaalee gogaa fi caasaalee gogaa jennee bakka afuritti qoodnee gogaa, rifeensa, qeensaa fi xannachoota jennee ilaalle tokko tokko isaanii bal'inaan waliin ilaallee turre. Dalagaa isaanii illee dalagaa sirna integumantarii illee akkasuma waliin ilaallee turre. Har'a immoo kan ilaallu dhukkuboota sirna integumantarii namaa waliin wal qabatanidha jechuudha. Dhukkuboota sirna integumantarii namaa waliin wal qabatan ilaalla jechuudha, yookiin qindoomina dhabuu isaaniidha jechuudha. Qindoomina dhabuu fi miidhaawwan sirna integumantarii namaa irratti kana ilaalla jechuudha har'a. Egaa dhukkuboota gogaa miidhan keessaa muraasni kanneen armaan gadiiti. Inni jalqabaa ho'ichoodha. Ho'ichoon maalidha? Sababa fangasii Tinea pedis jedhamuun dhufa jechuudha. Ho'ichoo kan jennu kun fangasii Tinea pedis jedhamuun dhufa. Egaa Tinea pedis kun maal godha? Qaama keenya, gogaa keenya naannoo quba miilaa gidduutti, gogaa naannoo quba miilaa gidduutti argamu ni quncaasa jechuudha. Akka qunca'u godha, akkasuma akka tarsa'u godha jechuudha. Mallattoo dhukkuba kanaati jechuudha kun. Gogaa naannoo quba miilaa gidduutti argamu akka qunca'uu fi tarsa'u godha jechuudha dhukkubni kuni. Dhukkubni kun miila qullaatiin lafa miila qullaatiin deemuu, akkasuma naannoo shaaworii yookiin bakka qaama dhiqannu miila qullaadhaan deemuu, naannoo bakka jiidhina qabu jechuudha, mana dhiqannaa jiidhina qabu, akkasumallee mana keessa miila qullaan yookiin afata irra miila qullaan deemuun nama qaba jechuudha. Dhukkuba kanarraa yookiin daddarba jechuudha. Dhukkuba kanarraa of ittisuuf jalqaba waan gochuu qabnu kophee keenya godhannee deemudha jechuudha. Miila qullaatiin lafarra yeroo deemnu dhukkubni kun nutti daddarba jechuudha. Kanaafiyyuu kophee malee deemuun sirrii miti jechuudha. Dhukkuba kanarraa of ittisuuf tokko kophee godhachuun deemudha jechuudha. Egaa qulqullina dhuunfaa keenyaallee akkasuma eeggachuun dhukkuba kanarraa of ittisuuf nu gargaara jechuudha. Ho'ichoon kun fangasii Tinea pedis jedhamuun dhufaa jenneerra. Kan lammaffaarra jiru immoo baarilleedha. Baarilleen kun immoo sababa fangasii Tinea capitisdha jechuudha. Inni jalqabaa Tinea pedisdha. Inni baarillee kun immoo Tinea capitisdha jechuudha. Mallattoon dhukkuba kanaa wantoota adii fakkaatan qaamota alaa naannoo qaamota keenya irratti arguudha jechuudha. Wantoota adii fakkaatan naannoo qaamota lallaafoo irratti mul'achuudha jechuudha. Dhukkubni kun kan inni daddarbu immoo wal tuttuquudhaan, akkasuma uffata, qoobii yookiin filaa, wantoota akkasii waliin fayyadamuun nama dhukkuba kanaan qabameeru waliin yeroo fayyadamnu dhukkubni kun nutti daddarbuu danda'a jechuudha. Kanillee ofirraa ittisuuf qulqullina dhuunfaa keenyaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma dhukkubicha ittisuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaan finnisadha. Finnisni wanta beekamaadha. Inni kun dhiita'a naannoo fuula keenyaa irratti illee yeroo baay'ee kan ba'udha jechuudha. Wanta dhiita'a, wanta malaa fakkaatu jechuudha. Dhiita'a xixiqqoo wanta malaa fakkaatu kan of keessaa qabudha jechuudha. Naannoo fuula keenyaa irratti kan ba'udha. Sababni finnisni kun nu qabuuf immoo maalidha? Makaa seebamii. Egaa seebamii jechuun maal jechuudha jenne yeroo darbe wanta dhangala'aa xannachoota zayitaa irraa gadhiifamudha jennee barannee turre jechuudha. Xannachoota zayitaa keessaa kan gadhiifamudha jechuudha seebamiin kuni. Makaan seebamiin kun akkasuma dhukkee fi xurii ujummoo naannoo xannacha zayitaa sana yeroo cufanidha jechuudha. Makaan seebamii gadhiifamuu qabu kun yeroo dhukkee fi ujummoo adda addaatiin naannoo xannacha zayitaa kana cufu seebamiin sun karaa ba'uu dhabaa jechuudha. Seebamiin sun karaa ba'u yeroo dhabu gogaa keenya keessatti hafaa. Sana booda maal ta'a? Finnisa kana nutti fidaa jechuudha. Akka kanaan dhukkuba finnisaa kana nu qabsiisuu danda'a. Arfaffaan dermaataayitisiidha. Dermaataayitisiin dhukkuba infilaameeshinii gogaa yommuu ta'u hooqsisuu fi gogaa diimessuun amaleeffama jechuudha. Dermaataayitisiin kun infilaameeshinii gogaadha jechuudha. Dermaataayitisiin infilaameeshinii gogaadha.
wanti inni ittiin beekamu immoo mallattoon isaa ni hoksisaa akkasuma gogaan keenya diimessaa jechuudha yoo nu qabe. Sababni infilaameeshinii kanaa immoo maalidha? Gogaan summiiwwan garaagaraa yookiin biqiltoota summaa'oo ta'an yeroo qaama keenyatti bu'an akkasuma maxxantootaa fi akkasuma immoo ultraviolet light kan jedhaman xiyyoota ifa aduu irraas ta'uu ni danda'a jechuudha. Wantoota akka gogaaf summaa'oo fi alerjii ta'an irraa of qusachuun dhukkuba kana ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Akkasuma qulqullina qaama keenyaa, qulqullina naannoo keenyaallee eeggachuun dhukkuba kanarra ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Qaama keenyallee akkasuma uwwisuun dhukkuba kana ittisuuf nu gargaara. Kan shanaffaan measles yookiin gifira kan jennudha jechuudha. Gifira jechuun sababa vaayirasii paaramayooksii jedhamuun dhufa jechuudha. Vaayirasii paaramayooks jedhamutu dhukkuba kana nu qabsiisa yookiin vaayirasiin paaramayooks kun RNA vaayirasiidha jechuudha. RNA vaayirus jechuun raayiboo niwukiliik asiid vaayirus jechuudha. Dhukkuba kana kan qabsiisus vaayirasii paaramayooksdha jechuudha. Mallattoolee kanneen akka madaa shiftoo fakkaatu, gogaa fuulaa uwwisu, qoonqoon madaa'uu, qufa'uu, dhaqna gubaa fi kanneen kana fakkaatanii mul'isa jechuudha. Dhukkubni gifiraa kuni mallattoolee akkasiidhaan beekama jechuudha. Copha dhangala'oo madaa keessaa bahuun daddarba jechuudha. Gifirri kuni kan inni ittiin daddarbu kan inni mallattooleen isaa wanta madaa shiftoo fakkaatu akkasuma qoonqoon keenya madaa'uu, qufa'uu fi dhagna gubaa wantoota kana fakkaatanidha jechuudha. Karaa inni ittiin daddarbu immoo copha dhangala'oo madaa sana keessaa mallattooleen isaa madaa shiftoo fakkaatudha jenneerra. Karaa inni ittiin namatti daddarbu immoo copha madaa sana keessaa ba'u jechuudha. Copha dhangala'oo madaa sana keessaa ba'uun namarraa namatti daddarbuu danda'a jechuudha. Talaallii dursanii fudhachuun dhukkubicha ittisuun ni danda'ama jechuudha. Gifirri kun talaallii qaba jechuudha. Kan ja'affaan cittoodha. Cittoon madaa miira dhukkubbii qabuu fi hooksisuu baay'inaan gogaa irratti bu'uudha. Kun beekamaadha. Mallattoon isaa maalidha? Hooksisuudha jechuudha. Hooksisuudha. Akkasumallee madaa miira dhukkubbii qabu qaba jechuudha. Dhiitaa xixiqqoo keessaa malaa bahuun daddarba jechuudha. Cittoon kun kan inni ittiin daddarbu dhiitaa qaama keenya irratti ba'uu sana keessaa malaa achi keessaa ba'uun namarraa namatti daddarbuu danda'a jechuudha. Malaan sun immoo maal qaba? Paatoojinoota of keessaa qaba jechuudha. Paatoojinoota jechuun wanta dhukkuba nama qabsiisan jechuudha. Sababoonni dhukkuba kanaa vaayirasii dabalatee paatoojinoota garaagaraati jechuudha. Akka kanaan daddarbaa. Torbaffaa irratti kan ilaallu cawwee gogaa yookiin kaansarii kan jennudha jechuudha. Kaansarii gogaa jechuudha yookiin cawwee gogaa jechuu dandeenya. Cawwee jechuun haala hin baratamneen seelonni qaamaa garmalee wal horuudha jechuudha. Dhukkubni kaansarii kun kan nu qabatu maalirraati jechuudha? Seelonni qaama keenyaa garmalee wal horuudha. Hamma barbaachisuun ol yeroo wal horanidha jechuudha. Cawween kun kan inni nu qabatu. Mallattoon dhukkuba kanaa immoo madaa'uu gogaadha jechuudha. Madaa'uu gogaadha mallattoon dhukkuba cawwee kanaa. Sababni inni beekamaan gogaan xiyya ifa aduu hamaaf yeroo baay'ee saaxilamuudha jechuudha. Xiyya ifa aduu hamaaf yeroo baay'ee saaxilamuudhaan dhukkubni kun nu qabachuu danda'a jechuudha. Xiyya ifa yeroo jennu ultraviolet light kan jennudha jechuudha. Gogaa keenya golguu fi yommuu dhukkubsatan dafanii yaalamuun dhukkubicha ittisuuf to'achuun ni danda'ama jechuudha. Dhukkuba kana ofirraa ittisuuf qaama keenya golguudha jechuudha. Gogaa keenya golguun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumallee yeroo dhukkubni kun nu qabu yeroodhaan utuu nurra hin turin dafnee yaalamuun dhukkuba kana ittisuu fi to'achuun ni danda'ama jechuudha. Kan itti aanu gilgaala 4.1dha. Gilgaala 4.1 jalatti gaaffiin inni jalqabaa dhugaa yookiin soba jedhii deebisi kan jedhudha. Gaaffiin tokkoffaan akkaataan caaseffama gogaa dalagaa isaa wajjin wal simataadha jedha. Kun dhugaadha. Akkaataan caaseffama gogaa dalagaa isaan waliin wal simataadha jechuudha. Lammaffaan daarmisiin caasaa gogaa gara alaatti argamudha jedha. Kun sobadha. Sirni integumentari keenya baqqaanota lama qaba jenneerra. Baqqaanota lama sana keessaa inni jalqabaa epidermisiidha, inni lammaffaa dermisiidha jechuudha. Epidermisii kan jennu kun gara alaatti kan argamudha jechuudha. Epidermisiin gara alaatti argama. Dermisiin immoo gara keessaatti argama jechuudha. Epidermisiitti aanee
gara keessaatti kan argamu ta'e inni kun yabbuudha jechuudha darmisiin kun. Kun gaaffii lammaffaa kanarratti immoo gara alaatti kan argamudha jedha. Gara alaatti kan argamu epidermisiidha malee darmisii miti. Kanaafiyyuu soba ta'a jechuudha. Kan itti aanu deebii sirrii ta'e filadhuudha. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamitu caasaa sirna integumentaariiti jedha. A. Gogaa, rifeensa, qeensaa fi xannachoota muraasa. B. Gogaa, xannachoota muraasa, qeensaa fi lafee. Gogaa, gogaa, dhiiga, morgaa fi lafee. D. Gogaa, rifeensa, qeensaa fi maashaa jedha. Kun jalqabuma irratti akkuma ilaalaa turre, jalqabuma akka haasa'aa turre, sirni integumentarii keenya caasaan isaanii maalidha jenne gogaa, rifeensa, qeensaa fi xannachoota muraasadha jechuudha. Xannachoota muraasa. Kanaafiyyuu deebiinsa A ta'a jechuudha. Kan itti aanu dalagaa sirna integumentarii namaa kan ibsu kami jedha. Kun egaa gaaffii sadaffaa dabalatee paartii viidiyoo kana paartii jalqabaa irratti yeroo darbee waliin kan ilaalle turedha. Dalagaan isaanii maalidha jenneerra. Dalagaan sirna integumentarii qaama keenya jarmoota garaagaraa irraa ni ittisa, tempireechara qaamaa ni to'ata, qaama miiraa ta'uun ni tajaajila jenneerra. Qaamni keenya akka dhukkuboonni garaagaraa qabanne jarmoota paatoojinoota garaagaraa irraa qaama keenya ittisuu danda'a jechuudha sirni integumentarii kun. Akkasuma yeroo nutti qorru ho'i qaama keenya keessaa akka hin baane gochuudhaan akkasumallee yeroo qaamni keenya baay'ee nutti ho'i qaama keenya garmalee akka hin taane ho'a qaama keenya bifa dafqaadhaan baasuudhaan, akkasuma qaama miiraa ta'uun yeroo waan tuqu qaama keenyatti akka beekamu, dhiibbaan adda addaa qaama keenya irra yeroo jiraatu akka beekamu, wantoota akkasiidhaan qaama miiraa ta'uun ni tajaajila. Kanaafiyyuu deebiin hundisaayyuu deebiin ni ta'a jechuudha. Kan itti aanu dhukkuboota armaan gadii keessaa kan sirna integumentarii wajjin wal hin qabanne kamii? Cittoo, baarillee, kooleeraa, ho'ichoo. Kun sadan isaanii jalqaba ilaalleerra jechuudha. Cittoon dhukkuboota sirna integumantariidha. Akkasuma baarilleenis akkasumallee ho'ichoon dhukkuboota sirna integumantariidha jechuudha. Kooleeraan garuu dhukkuba sirna integumantarii miti jechuudha. Kanaafuu deebiin caa ta'a jechuudha. Gaaffilee armaan gadiif deebii gabaabaa kenni jedha. Kan itti aanu baqqaanota gurguddoo gogaa barreessi jedha. Baqqaanoti gurguddoo gogaa maal jenneerra? Epidermisii fi darmisii jenneerra. Epidermisiin isa gara alaatti argamudha. Darmisiin immoo gara keessaatti kan argamu ta'ee yabbuudha jenneerra jechuudha. Kun baqqaanota gogaati jechuudha. Gaaffiin torbaffaan dalagaawwan ijoo sirna integumentarii namaa addeessi jedha. Egaa dalagaawwan sirna integumentarii maal jenneerra? Tempireechara qaama keenyaa ni to'ata. Akkamittiin ho'inni qaama keenyaa yeroo dabalu ho'a qaama keenya keessa jiru gara alaatti baasuudhaan, bifa dafqaadhaan gara alaatti baasuudhaan ni to'ata jenneerra. Akkasuma qaama keenya paatoojinoota adda addaarraa ittisuudhaan dhukkuba nurraa ittisaa jechuudha. Wantoonni dhukkuba nu qabsiisan akka gara qaama keenyaatti hin seenne gochuudhaan nu tajaajila jechuudha. Akkasumallee qaama miiraa ta'uun illee nu tajaajila jechuudha. Yeroo waan ta'e nu tuqu qaama keenya yookiin dhiibbaan qaama keenya irra jiraatu nutti beeksisuudhaan akka qaama miiraatti illee nu gargaaruu danda'a jechuudha. Gaaffiin 8ffaan fakkii sirna integumentarii waraqaa irratti kaasi jedha. Isa kana fakkii isaa jalqaba irratti kan waliin ilaallee turedha. Kaasuu dandeessu jechuudha. Egaa kan har'aa kanuma irratti dhaabna. Kutaa itti aanutti 4.2 sirna maashaa kan jennu caasaa fi sirna maashaa illee akkasuma amaloota adda addaa seelota maashaa, gosoota maashaa jennee wantoota kana hunda kutaa itti aanu irratti kan waliin ilaallu ta'a. Egaa hagasitti viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatiin. Akkasuma chaanaalii kana hiriyoota keessaniif qooduun barattoota baay'ee bira geessisa. Yoo baay'ee ilaalame daddafnee waan isinii hojjennuuf, akkasumallee chaanaalii kana viidiyoo yeroo isiniif gadhiisnu akka daddafee isiniif galuuf chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun, viidiyoo nun chaanaalii kana irratti gadhiisnu akka isiniif galu gochuun, chaanaalii kana keessa seenuun chaanaalii kana hordofaa jennaa. Yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nu barreessaa jennaa. Galatooma.